kana akkaataa itti dhufu ni beeytanii maallaqa kana kanaan dhiisii fi yoonaan jettanii inni hin dhiisaa fi rakkoon qabu. Ta'ee immoo anfannis kiisa haayyadhee hin deemuun inni ilma dhiiraati dhalaadhaanii akkam jeetiin mana isaatti dhaqee an fuudhuun hin danda'u. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota fayyaa jala jirtu isiniin jechaa. Salaamtaan xiyyaa tanoonni irraa kaatee bakka jirtan maratti laaggeenii fi gaariin qaxxaamurtee bakka jirtan maratti isin dhaqqabduun isiniin jaa. Egaa fannis kana sii fuudhee naan jennee na cinqaa jiran akkuma agartan. Anammoo isa kana fuudhee keessatti hin deemadhu. Maallaqa kiyyasiif kenninaa malee naa kannuu didanii. Hayyee maallaqa kiyya yoo naan kennine bakka maallaquma kiyyaa kanaa hin barbaadu bakka dhiifadhaadhaan jeeni. Anammoo maallaqa isaanii fannis fuudhee hin deemuunan. Fannis akkuma agartan viidiyoo isaaniillee ilaalaan hordofaan jira laaluttiin jira. Dachaasillee hidhaa jira. Yoo isa faa baasoo kutee faa kan hin hubatin akkanumaan siitu kara kaayee fidii bakka keessee ganii na cinqaa jiranii. Garuu ani ilma dhiiraa qabee oofuu hin danda'u. Dhahamee dhugaadhaa na dha'ee ilma dhiiraati na dha'uu danda'a. Dhawwaa keessan irratti ammoo maali anis badiin qaba. Badiin qabu mana isaa dhaquudhaaf rakkoodha. Maaliif badiif hin muree? Dhalaan manaa nama hin baafattu. Amma immoo sababni itti mana isaa dhaqee maallaqa kiyya dhabee inni kun akkasitti na dha'ee mana keenya na dhufee garagalanii dhufanii na jalaa baasanii kan maallaqa kiyya naan kanneen achi na jalaa baasanii ammaan tan mana isaa keessa akkamitti jiraataa jechuun takkaan na dhagahame ni beektan gaa akkuma hurkaan tun akkaataa maalleenitti dhufuus ni beektanii biyya ormaa keessa jiran hundinuu ilmaan Oromoo hundi keessan. Ani yoon badiirra jiraaddes ati badiirra jirtanaan jaa yoon an maallaqa kana akkaataa itti dhufu ni beektanii maallaqa kana kanaan dhiisii fi yoonaan jettanii inni hin dhiisaa fi rakkoon qabu. Ta'ee immoo anfannis kiisa haayyadhee hin deemuun inni ilma dhiiraati dhalaadhaanii akkam jeetiin mana isaatti dhaqee an fuudhuun hin danda'u. Sanirra dhaabbatee sii fuudhee sii wallola qabanii telefoona isaa mana dhiisee maal isaa mana dhiisee deemee naan jechaa jiran. Ani tuni fannis maaliin itti qaba? Maallaqa kiyyaan irraa qaba malee maaliin itti qaba? Waa takka waan itti qabu hin qabu. Maallaqa kiyya hin kenninu taanaan hanqamma duraa jala fiigee jala maal ta'emi? Arrabbi irrattiin barbaaddadha yookaan ta'an naa kan nu baatan hin kenninu janii haa qurxii muranii akkasittiin irraa hin hafu. Sii kanneen boru sii kanneen kaan guyyaa maallaqa keessiifannee jira maallaqa san hin argin. Maallaqa inni kee hoodha kun hangana finnee jirraa janii ijatti yennan garsiifne siifannee jirraa malee. Guyyaa inni as jirus ta'e har'a duraas jechaas maallaqa fideen jira doolara 500 naan jee ijatti yaadin agarree isa siyaasa akkaataa inni na harkaa bahu sayyaadaa jiran. An garuu jazaa kiyya rabbi irratti hin barbaaddadha. Maallaqa kiyyallee akkanaan ammoo hin dhiisuuf siin kenninu yoo naan jaan ni dhiisaa maallaqa kiyya. Akkanaan ammoo kan itti fideen beeka akkaataan itti mana arabaatti dafkee fideen beeka akkanaan hin dhiisu. Arrallee borullee if kabajuu baannaanoo anfannis maallaqaa miti kan hin kiisha kaadhee deemu. Fannis waan itti na fideen qabu kanaa kiyyaa isan na fidee isa na dubbisiise malee waan itti qabu hin qabu. Ganama duraatis obbolummaa wayin beekaa isa hin beeku. Akkaataan itti duruu wal bare hundi dachaasis ta'e toobikoos ta'e ni beekan. Namicha gaara galee nama keessaa beeku kophaa taa'uun qabee gaara keessaa galche. Sababaa saniiniin isaa wal bare malee waan naaf inni itti ol geenyu hin qabnu. Amma immoo fannis fuudhee hinaafaaf akkana godhattii. Warreen juus fannisii fi saayibban isaatiin warreen jaaneet ani hinaafaa takkan qabu. Silaa hinaafaa qabaadhee silaa jaaladhee aadiidhaniin hinaafaa. Fayyaasaa ilmi Oromoo maaf akkana taa'aafin itti dhaqi osoo nuti jiru. Dhalaa Oromootiin nuuf jechaami kan akkas ta'e maaliif akkana ta'a? Jechaanin itti dhaqe malee
jaaladhee jaalalaan isaaf gaara dhaqeef hin qabu. Amma immoo ani maallaqa kiyya arrallee borullee maallaqni kiyya akkanaan kan hin dhiisu natti hin fakkaatu. Siin kenninu yoo janii qurxii muran dalagadheen fida fayyaa qabaadha insha Allahu ta'ala. Amma immoo maallaqa kee siif kennina. Amma ani kompiitara aboo kan olii gadi na qotanan. An gowwaan iseenisi hoggaan akkanatti isaan jala luf baran dhalaadha. Baranin tun dhalaadha. Amma immoo dhuftee deengadda mana isaa keessa fuudhee as na fide harka isaatiin. Amma immoo deebitee mana isaatii ulaan isaa banaadha. Ulaan isaa banaa ta'e telefoonni isaa akkanatti ta'a dhuftee fuutee. Akkam na godhuu barbaadan uummanni muqaffalli kun akkam na godhuu fedhan akkam akkaan ta'uuf na fedhan akkam na godhuu barbaadan way ajaa'iba kaameraa yoo ta'e ijoolleen teenya dhayitee kan qabdu taate kaameraan isaanii kun hulaarra jira yoo arkan hojiidhaan arkanii akkanatti kaameraa san baraabbaranii dhufanii nagaafatan ijoollee sanis kaameraa san keessa nagarsiisanii yoo nagaafatan rakkoon qabu waajiidha. Haayee ijoollee teenyaan jaan amma immoo ijoollee teenyaa miti. Ijoollee teenya ta'uu isaa hin beekne nama fuudhee ta'uu isaa hin beekne bakka saayibban isaanii jira bakka itti kutee yoo fedhe mana ollaa dhaqa. Osoo ichi ilaalin akkanumaan dhufanii akkanumaan narra qubachuun tuni baay'ee na rakkisaa jira baay'ee na gaddisiisaa jira. Garuu waayuu nyaatan malee waayuu dubbatanii an miidhaa isaanii kana dadhabeen jira. An garuu maaliif jennaan nama laalateetu nama laalatee naa jan. An garuu akka fannis waan akkanaa irratti na'in an nin gammadaaf fannisiif nin gammadaaf arrallee borullee nin gammadaaf maal irratti nin gammadaaf. Arraan tana nama makamee ilma namaa keessa deemee nama keessa deddeemee nama wajjin akkanatti haasa'ee nama wajjin jiraachuun isaa kun hedduu tokko na gammachiifte. Haa ta'u malee immoo an akka hinaaftuudhaan godhu jiran. Maali jeetiin hinaafaaf? Fannisiif hinaafaaf? Fuudhee alhamdulillah galata rabbii. Fuudhee jaartiisa akkaan taateef akka malee taatee fuudhee miti. Hayi. Ana tan mana isaa keessatti ni haa godhanii mana isaa keessatti ni haa godhanii ana miti an dhabee osoo hin ta'in biyya namaa tan ittiin dalagachuu dhufee fooyyeffadheetiin yeroo tana itti dalagadhee booda wanna ta'urra jechuudhaaf gartee niin dalagadhaafin hiiffadhee jeetiin taa'u jira malee muummatuu dhabeeti miti. Jaarsa dhabeeti miti kaniin fedhe maraxee yeroo hundanda maaliif ammoo jijjiiramuuf hin biyya tana dhufe malee dhiira taanii fi taan sharaasharuuf biyya tana hin dhufne. Haa ta'u immoo fannis sababaa inni akkas ta'een maaliif osoo nuti jirru maraate maaf akkanata maaf akka gaara galee kana ta'e mucaan kun jee galchee gaara ammoo. Asiin naa deebite. Dhageesse ani fannis waan inni irraa barbaadu qabu maal onni hin barbaadu maal na godha kan hin barbaadu. Barbaadeen qabma dura maallaqa kooti kan hin barbaadeef maallaqa xiyyaaf hin barbaade malee waan hin barbaaduuf takka hin qaban fannis. Asirra dhaabbatee ammoo arrallee borullee if kabajaa fannisis ta'e toofiqos ta'e arraan booda maqaa kiyya xiqqaa yoo na kaaftan wallaahi laazima hin beekullee isinillee hin beekunallee hin beeytan wallaahi laazima dhaqmii dhaqeetiin isinif fidee wallaahi hidhatti isin gura qasaman billaahi arraan booda maqaa kiyya na kaaftanii maali fannis kan na gaafattan fannis manaan itti dhoofadhee wanna godhuun qabaa kunoo manni keenya kanaati dhufanii haa baraabbaran ilaalanii maali fannis kan dhufanii na gaafachaa oolan sa'aatii 24 akkam na godhu barbaadan fannis qulfiitiyya moo kiisha kaadheen deemaan immoo dhoofadheetiin akkam godhu deema kan way si uummanni muqaffalli maal ta'e akkam na godhu barbaadan qoy isaan hundi bari akka laa kara tokko hudduu walii galanii laa kara tokkoon akka deemanii beekan garuu
awwant kan ngodan wallahi waata kala turigensa jalaan ngon wanta kala turigensa jala akana rankasana if diban male itti fakkaatti wallahi haa ta'u malee namni osoo beeku osmaan beeku sareenu baaji maali osoon beekuutiin balleessa malee gadda isa kana as keessatti hiniidhaan ilma dhiiraa akkasiin godha hin gootu dhalaan garuu osoon beekuutiin balleessi osoon beekuutiin dalage gochosan inni oo ilma dhiiraati inni akkamittiin tala dhalaa naa dhaamtu dhiirti maaliif rakkoon irra geessidha anaa as kophaatti jetee suna arkee asit dhufee na kutee na biraa deeme asit dhufee guyyaa meeqanatu ciisaan ole guyyaa meeqa dha'isinni na dha'e sun ilaa amma achirraa mana isaatti irra naayide hajee inni maa miidhama dhala naa miidhamtu kun mirgaa seeraan alaati kun waan hin taane garuu an akka yaada kiyyaatti fannis gocha san osoon beekuutiin irra raawwadde malee waan kana hin dalagu an akka isaaniitti mataa kana dhiisee miilaan ijaadu warra sanachaa yaadu isaan sanachaa yaadan maaliif akkas godhe anintu intala dhalaati maaliif mana keessa dhufee na tuma hajjemee na tume kutte onnu kutte dhaqanii na jalaa baasan haa baasanii mana isaatiin dhaqe mana isaatti na dha'e haa ta'u mee kunis garagalee sii fuudhe fannisii sii wal lola qabaniiti fidii bakka keesse maalinni maallaqa moo maali kaniin kiisha haadhee deemuun fannis mana meeqaati maalinni isaaf toofiqoodhaaf qubna gariidha malee fannis naa qubna garii miti agartee hayyaa akkam ta'uu barbaadan kara fedhanii naa dhufani kara fedhanii hin beeku isallee hin beeku isaanillee nan beekan kara fedhanii naa dhufani waan takka waan na godhanis hin qaban waan na fidanis hin qaban agartee kijibtoota hattoota hattoonni walii galanii akkaanan dhiisuuf yaadaniiti maallaqa walitti taanii nyaachuu deeman maallaqa kiyyaa duba kan dhiirti nyaattu maallaqa kiyyaa na alatullaaleek dhufanii numaa mana keenya dhufanii eessa keessa fannis siin wanta qaban warra ni qaba warra qabaate eenyu haa godhu eenyu namni inni waa godhu sun warriin isaa dhooytu dhamaan damagaasaa kun akkam ta'utti jira sun ummata gowwoota ol geessitan hunda an dhalaadhaa rabbiirraa galche dhiira akka isaanii maan gabalaa dhufaniitumas maan naannawanii dhufanii na gaafatan ijoollee teessanii fuudhee akkam ijoollee teenyaa fuudha ijoolleen teenya maa fuudha ijoolleen teenya fuunaan isinii fuudhee janiituma dhaqanii isa gaafachuu qaban moo dhufanii sii ta'u wal lolaa qabanii sii fuudhee fidii mataa irrattiin hin deemaani lakkii akkanattiin kiisha kiyya keessa kaadhee fannis jee deddeemaani muqaffala ol geessatan hunda abbaa if kabaja laal abbaa if kabajuu dinnaan if kabajuu baannaan wallahi lazim akka isin beeytanitti isin wajji deema toofiqoo arraan boodetti akka isaan beekanitti wajji deema if kabajuu didanii miti akka isaan beekanitti wajji deema nama abbaa if kabajaan kintaala jan abbaan luuqa deebisa malee hajjee dhaamee ciisee maaliif mana keenya dhufee na gaafata maaliif dhufee na gaafata akkam akkaan ta'uuf barbaade fedhu bakka fedhe haa deemu fannisii fi jinni hin beekan fannisii fi jinni hin beeku fedhu bakka fedhe deema bakka fedhu ituu deema fedhu arusii deema maal na dakala bakka fedhe yoo deeme fannis akkattiin ijatti qabee egaa ola daawwitiidha inni qubna gariisaati malee isaaf qubna gariidha malee fannis naa qubna garii mitiyan warra sammuu dhiisee sanachaa yaadu hammata akkam ta'yitti jira dhamaatu ol geessitan hunda dhamaatu dhamagaasaa ol geessi if kabaja yaa hoppii ol geessi hoppii naman ta'in hunda diddanii ma hoppoota if kabajuu baannaan akka isin beeytanitti isin hojii deemaana alatullaaleek diqaalaan hundi maalloottisii fannis naa deddeemaan hinaa qabaa fannis namtolchee ol geesse qumbursoonni maal taate qumbursii wal geesse namaatu naasii waa haasoyti sii fuudhe ammaan itti tolfadha fannis
maali fannis kaniin waa siif fuudhe fannis ana akkamiin godhu ni nyaadha moo ni dhuga fannis waan nyaatamu waan dhugan maali inni waan nyaatan moo waan dhugan fannis isaanii wallee hiraata fatara irraa nyaatanii chikaatan fannis namtolchee qumbursoota ol geesseef kabaja.